Hojiiwwan tola ooltummaa fi lammummaa irratti hirmaatee hojjechaa kan jiru Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa namoota harka qalleeyyii fi dhibee adda addaatiin saaxilamaniif deeggarsa garaagaraa taasisaa jira. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa har'a muddee 25/2017 mana jireenyaa maatii harka qalleeyyiif godina Horroo Guduruu Wallaggaatti ijaaree kenne. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa hojjettoota yuunivarsiitichaa irraa maallaqa walitti qabuun mana jireenyaa kutaa adda addaa qabu meeshaa manaa guutuu wajjin dabarsee kennee jira. Sagantaa kenniinsa mana jireenyaa maatii harka qalleeyyiif ijaaramee kenname kana irratti manaajimentii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa kan argaman yoo ta'u, Dr. Garramuu Hulluuqaa Pireezidantiin Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa achitti argamuun haasaa taasisaniin Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaambuttis guyyaa har'aa kana bakka kantiibaan magaalaa Shaambuu obbo Nagaroo Baanee manaajimentii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaas argamanitti magaalaa Shaambutti argamne aadde Tuunee Oliiqaaf yeroo mana jireenyaa kenninuu gammachuu guddaatu nutti dhagahamas jedhanii jiru. Gara fuulduraattis tajaajila lammummaa ciminaan itti fufuun bakka biraattis akkasuma mana jireenyaa ijaaruun uummata keenya gargaaruuf Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu isaa ibsanii jiru. Dabalataanis qaama ijaarsa mana jireenyaa kana irratti hirmaatanis hundumaa galateeffatanii jiru. Maanguddoon harka qalleeyyiin aadde Tuunee Oliiqaas mana jireenyaa ijaaramee fi kenname kanatti galuu isaaniitiin gammachuu itti dhagahame ibsatanii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaas galateeffatanii jiru.